Lixa Wallaggaa aanaa Noolee Kaabbaatti waraanni raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa 4 waraana bilisummaa Oromoo harka kennachuun beekame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Miseensonni waraana Bilxiginnaa 4 lixa Wallaggaa aanaa Noolee Kaabbaa mooraa Qilxuu Xobbee keessaa amajji 8 2026 waraanni raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa baay'inaan 4 ta'an qawwee Akaamaa 4 boombii F12 fi rasaasa 600 fudhachuun gooticha waraana bilisummaa Oromoo harka kennachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Onichaa beeksisee jira. Tiksitoonni aangoo barcuma siyaasaa Impaayera Itoophiyaa tursiisuuf yeroo garaa ilmaan Oromoo dirqamaan gara dirree waraanaatti erguun lola Oromoo hin ilaallannetti guuruun ficcisiisaa kan jiran ta'us ilmaan Oromoo quuqama saba isaanii qaban diinaaf ergamuu balfuun wal ijaaranii zooniilee waraanaa cufa keessatti harka kennachaa jiru. Miseensonni waraana Impaayeratti duraanii waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan kunneenis jaalalaa fi simannaa obbolaan isaanii godhaniifitti hedduu gammaduun hiriyoota isaanii mooraa diinaa keessatti hafaniinis Impaayera cubbamtuu dhiiga qulqullootaa dhangalaasuun jiraattu keessaa yaatanii waraana bilisummaa Oromootti makamuun yeroon isin bilisummaa saba keessaniif qabsooftan amma jechuun dhaamsa isaanii karaa arraata biyyoolessa Oromiyaa dabarfatanii jiru. Godina Walloo aanaa Harxummaa Furseetti bulchitoonni murna Bilxiginnaa maqaa maatii qabsaa'otaati jedhuun qonnaan bultoota ooyiruu isaanii irraa ari'aa jiraachuun beekame. Jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Furseetti bulchaan Bilxiginnaa ganda Golboo Arbaa obbo Iyyaasin Adee jedhamuu fi ergamaan PP obbo Huseen Ahimad Muusee jedhamu waliin ta'uun jiraattota gandaa Madiinee kan ta'an qonnaan bultoota hedduu maqaa maatii qabsaa'otaati jedhuun ooyiruu isaanii akka hin qotanne jimaa isaanii akka bishaan hin obaafanne deemanii hin gurrannee fi hin ilaallanne dhorkuun namoota ooyiruu isaanii kana keessatti mul'atan ammoo hidhaa fi reebaa jiraachuun ifoomeera. Namoonni ergamtoota maafiyaa PP'n maatii qabsaa'otaati jedhamuun ooyiruu isaanii akka hin qotannee fi jimaa isaanii hin kunuunfanne dhorkamuun gidirfamaa jiran kunis maatii tokko kan ta'an gandaa Madiineerraa kan maqaan isaanii Nugee muraasni jaarsa biyyaa obbo Umar Muhammad ilma isaa kan ta'e Muhammad Umar Yesuuf Zeenuu Ahimad Awwaluu Muhammad Zeyn Awwaluu Muhammad Kabirii fi Aliyyi Yesuuf Zeenuu kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni Onichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Qonnaan bultoonni maqaa ilmaan keessantuu bosona jiran gara jabeeyyii murna faashistii PP'n ooyiruu isaanii akka hin qotanneef dirqiin dhorkamaa jiran kun bara 2025 manaaf qabeenyaan isaanii guutuun hidhattoota sirnichaan naatoo tokko malee mi'a mana keessaa waliin gubatee kan barbadaa'e yoggaa ta'u osoo maatiin kun mana irraa gubatellee ijaarratanii mukeen jalaa fi bakkee keessa jiraatanii maatii kanneen beelaan fixuuf jecha ooyiruu akka hin qotanne jimaa dhaabbamee jiru hin gurgurannee fi hin kunuunfanne taasisuun maatii kanneen sodaachisaa jiraachuun addeeffameera. Lixa Harargee aanaa Shanan Dhuggootti namoota hidhuu fi dararuun cimee itti fufe. Guutuu gabaasichaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Lixa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo Araddaa Baadir keessatti weerartoonni PP'n kan uummata nagaa dararuun beekaman gaafa amajjii 2026 nama maqaan isaa Turkii Hasan Daawwee jedhamu hidhata waboo qabda jechuun reebicha ulfaataa qaama laaleessurraan ga'uun yeroo ammaa du'aa fi jireenya gidduu jiraachaa jira jedhu jiraattonni naannichaa. Akka jiraattonni jedhanitti ganduma kanatti namoota 31 Araddaa Gaaddisa Odaa irraa namoota 50 qabanii hidhaatti guuruun nyaata maatii fi firoonni geessaniif dhorkatanii beelaan dararaa akka jiranitti dabaluun eeraniiru. Godinuma kana aanaa Gumbii Bordooddee Araddaa Sabbaaqaa keessattis lukkeeleen sirnichaa namoota 18 nu tuffattan walgahii irraa haftan jechuun gaafa amajjii 3 2026 qabanii hidhaatti naquun hanga ammaatti hidhaan irraa aarsaa akka jiran jiraattonni raddichaa dubbisnee himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti namoota kanneen mara mana baay'ee dhiphaa ta'e keessatti hidhanii kan jiran yoo ta'u maqaa hidhamtoota